Qarshii guddaatu aappii kanarra jira garuu namoonni baay'een keessan dhuftanii bakka qarshii xixiqqoo kana fudhantanii deemuu barbaaddu kan yooman baasaa yooman ishii kana fudhadhaa jettanii. Ji'aan namni tokko doolaara 2,600 yoo argate mi'aarraa doolaara tokko birrii 150 na herreega. Birrii 154 ta'a. Olmost meeqa ta'a jechuudha ji'aan namni tokko kan inni argachuu danda'u naannoo birrii 390 jechuudha. Kun jechuun baay'ee guddaadha. Garuu asirra qaqqabuudhaaf immoo maal isin gaafata jechuudha. Tiimii ijaaruu qabdu. Akkam jirtu? Baga nagaan deebisanii gara chaanaalii keenyaatti dhuftanii aappii kanarratti kutaalee garaagaraatiin viidiyoo isiniif hojjechaa jira. Kutaa jalqabaa irratti akkaataa kamiin akka isin aappii kana buufattanii jalqabdanii fi galii akkamii akka argattan isiniif hojjedheen ture. Ta'an immoo akkaataa kamiin akka hojjennuu fi kan hojjenne eessatti akka walitti nu qabamu. Kutaa sadaffaatiin immoo akkaataa kamiin namaaf fiiruudhaan pilaatfoormii kanarraa galii dabalataa argannuu fi namoonni hiriyoonni keenya akkaataa kamiin akka nuti jalqabsiisnu akkasumas immoo ejentii akkaataa kamiin akka guuchisnu isiniif hojjedheen ture. Viidiyoo keenya irraa keessatti immoo pilaatfoormii kanarraa kallattiitiin galiin guddaan argamu yookaan immoo pilaatfoormii kanarratti namoonni baay'een kallattiitiin galiittiin argachaa jiranii fi aappii kana malee aappiiwwan garaagaraa irratti illee kallattiitiin qarshiin guddaan ittiin argamu waa'ee ejentummaatidha yookaan immoo namni tokko akkaataa kamiin pilaatfoormii kanarraa ejentii ta'ee argata. Ejentii ta'ee immoo galii akkamii argachuu akka danda'uun isinitti argisiisa. Sana booda immoo akkaataa kamiin nuti namoonni ejentii ta'an jechuudha. Aappii kanarratti akkaataa kamiin akka namoota affeeruu dandeenyu yookaan immoo namoota invaayitii goone ejentii keenya jala galchuu dandeenyu akkasumas immoo namoota illee ejentii gochuu dandeenyu isinitti argisiisa. Amma xumuraatti viidiyoo kana hordofaa. Akkaataa kamiin namoota ejentii goona akkasumas immoo hostii galmeessinaa kan jedhu dursamee pilaatfoormii kanarratti ejentii yeroo ta'anitti galii akkamii arganna akkasumas immoo aappiiwwan kan biraa irratti illee namoonni hojjettanii beektan kallattiitiin galiin guddaan argamu ejentummaadha. Innis immoo koomishiniidha jechuudha. Aappiin kamillee jechuudha. Aappii kana malee aappiiwwan kan biraas taaskiiwwan guyyaa hojjechuun akka waan xiqqaatti ilaaluu qabdu. Namoonni baay'een keessan amma dhufee akkamittan taaskii kana hojjedhee doolaara 70 ga'ee isa gara qarshiitti jijjiiradhaa osoo hin taane akkamittan tiimii kiyya ijaaree yookaan immoo namoota baay'ee of jalatti galmeessee namoota sana hojjechiisaa galii guddaa argadhaa kan jedhu yaaduu qabna. Maaliif namoonni baay'een akkanan argaa jirutti harruma dhuftanii harruma aappii kanarraa qarshii argattanii qarshii baastanii deemuu barbaaddu malee aappii kanarra turtanii galii dhaabbataa yookaan immoo yeroo yerootti galii wal fakkaataa argachuun barbaadan jechuudha. Baay'een keessan akkan argaa jirutti. Kanaaf har'a akkaataa kamiin akka nuti galii argannu aappii kanarratti galii akkamii akka argachuu dandeenyu isinitti argisiisa. Sana booda immoo akkuma isinitti hime akkaataa kamiin akka nuti hostii fi ejentii galmeessinu namoota ejentii akkaataa kamiin akka goonuun isinitti argisiisa jechuudha. Namni tokko ejentii ta'ee hojjechuudhaan galii argachuudhaan dursatti namni tokko hostii ta'ee gara pilaatfoormii sanaa deemaa waa'ee pilaatfoormichaa hubachuu qaba. Erga waa'ee pilaatfoormichaa hubatee immoo ejentii ta'a jechuudha. Kanaafidhaan viidiyoo kiyya kana dura jiran irratti akkaataa kamiin akka nuti bannu akkaataa kamiin akka nuti hojjennu akkaataa kamiin nama akka invaayit goonu akkanaan isinitti argisiisaa tureef jechuudha. Har'a immoo akkaataa kamiin akkasiin ejentii taatanii isinitti argisiisa. Namoonni ana jalatti hostii taatanii jirtan har'as ejentii ta'uu nan barbaada namoonni jettan dhuftanii na gaafachuu dandeessu. Ana ejentii isin gochuu hin danda'a jechuudha. Kanaaf mee namni tokko pilaatfoormii kanarratti ejentii ta'ee galii akkamii argata kan jennu keessa seenee isinitti argisiisu. Ejentummaan sadarkaa qaba. Namni tokko sadarkaa diirra ta'e yookaan immoo D jechuun sadarkaa jalqabaa yookaan immoo sadhumaa kan jedhamu dirree ta'ee aappii kanarratti parsantii 5dha kan inni argatu hostootaaf jalatti galmeessee jechuudha. Kana jechuun nama ejentii taasise tokkorraa argachuu dhiisuu danda'a. Garuu namoonni sun ejentii ta'anii yoo isaan hojjetan immoo faayidaan inni argatu maalidha? Ejentii leeveliinsaa akka dabalu godha. Maaliif fakkeenyaaf namni tokko diirra taa'ee nama tokko ejentii yoo godhe namni inni galmi ejentii godhe sun isarraa koomishinii argachuu dhiisuu danda'a. Maaliif sadarkaan isaanii wal qixa waan ta'eef jechuudha. Garuu gara sitti akka inni deemuuf yookaan immoo gara isa kanaatti akka deemuuf namni sun isa gargaara. Kanaaf namoota ejentii ta'uu barbaadan ejentii ta'een hojjedha jedhan yoo isin ejentii gootan gaariidha jechuudha. Kanaaf parsantii 5 irraa ka'a jechuudha pilaatfoormii kanarratti ejentii taatanii. Sana booda gara parsantii 9ttidha kan inni darbu. Parsantii 9 irra yeroo geessan immoo pilaatfoormii kanarraa maal ekseenjii akkamii isin gaafata? Akka aappiiwwan kan biraa miti. Aappiiwwan kan biraa miiliyoona 2 fi isaan olidha kan inni gaafatu. Aappiin kun garuu miiliyoona 1 fi 400 kan inni gaafatu. Kun baay'ee xiqqaadha jechuudha. Ekseenjii xiqqoodhaan kan isin as qaqqabuu dandeessanidha jechuudha. Garuu immoo guyyaa isin diirraa kaatanii sii galtan pilaatfoormiin kun dabalataan maal isinii kenna? Daayimandii 140 isinii kenna akka dabalataatti jechuudha. Ittaanii immoo namni tokko gara biitti galuudhaaf yookaan immoo biirra qaqqabuudhaaf sirraa ka'ee miiliyoona 7dha kan isa barbaachisu. Miiliyoona 7 kan erga xumureen boodatti namni tokko maal ta'a jechuudha? Sadarkaa gara
biitti galaa jechuudha. Miliyoona tokkoof 400,000 sana booda immoo sarara ka'ee miliyoona 7 erga qaqqabeen booda maal parsantii meeqa irra gala jechuudha? Parsantii 13 jechuudha. Parsantii 13 jechuun baay'ee guddaadha. Maaliif exchange namni tokko isin jalatti 100,000 yoo isin jalatti godhee parsantii meeqa pilaatfoormiin kun parsantii 30 kutatu keessaa parsantiin 13 kan keessan jechuudha. Parsantii 30 jechuun fakkeenyaaf 30 yoo kutate 30 sana keessaa 13 kan keessan jechuudha. Kun baay'eedha. Namni tokko exchange tokko irraayyuu galii akkasii argachuu danda'a jechuudha. Kanaaf namni tokko biirra qaqqabeera taanaan galii baay'ee ariifii ta'e ji'aan galii baay'ee ariifii ta'u torbaniin galii baay'ee ariifii ta'e argata jechuudha. Kan biraas immoo dabalataan yeroo inni biirra qaqqabutti daayimandii meeqa argata jechuudha? 420 argata jechuudha. Daayimandii 420 jechuun immoo baay'eedha. Doolaaratti yoo jijjiirtan illee qarshiitti yoo jijjiirtan illee hagamii akka bituu dandeessan sintilmaamuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf daayimandiin 100 iyyuu aappii kanarratti birrii 3,000 gurguramaa jira waan ta'eef daayimandiin 400 immoo birrii naannoo 10,000 wayiitti ta'a jechuudha. Kanaaf namni tokko biirra ga'eera jechuun baay'ee ariifii argata jechuudha. Biirraa ka'ee qaqqabuudhaaf immoo meeqa isa gaafata yoo jennu miliyoona 35dha. Miliyoona 35 jechuun innis ejentoonni isa jala jiranis exchange isaan godhanidha. Kanaaf namni tokko yeroo immoo biirraa ka'ee qaqqabu immoo meeqa argata jechuudha. Asitti akkuma argaa jirtan miliyoona 1,400 daayimandii miliyoona 1,400 argata jechuudha. Kun jechuun baay'eedha. Badhaasa dabalataati. Kan biraa immoo parsantii 17 argata. Namni tokko exchange hoostiin isa jala jiru fakkeenyaaf hoostiin isa jala jiru 100,000 yoo giiftii ofii kenne inni meeqa argata jechuudha. Asirraa parsantii 17 fakkeenyaaf 30 pilaatfoormichi kutatu keessaa 30 sana keessaa 13,000 ofii fudhatee 17 immoo nama kanaaf kenna jechuudha. Kun jechuun baay'eedha jechuudha. Sana booda inni dhuma eesiidha. Namni tokko suuppariirra arga ga'ee meeqa argata jechuudha. Asitti parsantii 21 jechuudha. Parsantii 21 jechuun hoostoonni isa jala jiran akkuma isinitti hime 100,000 yoo godhan ejentoota irraas akkasumas akka sadarkaa isaaniitti ni argatu ejentoota keessan irraas jechuudha. Asirratti immoo hoostoota irraa immoo 21,000 argachuu dandeessu jechuudha exchange isaaniirraa. Kanaaf guyyaatti hoostiin baay'een isin jalatti exchange gochaa deemus meeqa argachuu galiin keessan baay'ee guddaa ta'a jechuudha. Isa malees immoo daayimandii meeqa argattu miliyoona 2,800 dabalataan pilaatfoormiin kun giiftii isinii kenna jechuudha. Daayimandiin kun illee baay'eedha. Kanaaf asirratti immoo exchange'n inni gaafatu fakkeenyaaf poppolaayivis ta'ee aappiiwwan kan biraa suuppariirra qaqqabuudhaaf meeqa gaafatu miliyoona 150dha. Aappiin kun garuu miliyoona 105 gaafata jechuudha. Kun immoo baay'ee xiqqaadha. Exchange yoo godhame geemaroonni jiraachuu danda'u isin jalaa akkasumas immoo ejentoonni keessan nama hojii yoo ta'an exchange yoo godhan namoonni immoo stiliidii isaanii guddisuudhaafis yeroo isaan exchange gochaa deemanitti sadarkaa kanarra yoo geessan galii dhaabbataa bakka hojii kan biraarraa kan argachuu hin dandeenye pilaatfoormii kanarraa argachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf namoonni baay'een asirratti dhuftanii 70,000 sanaan akkamittan argadha 70,000 sana yoo man baasa amma jettan akkamittan ejentii ta'ee aappii kanarraa galii guddaa argachuu danda'a kan jedhu of keessatti qabachuu qabdu. Gaariidha 70,000 sana baasuun gaariidha. Garuu 70,000 sun akka kiyyatti baay'ee xiqqaadha. Kanaaf wanta guddaa aappii kanarra jira waan ta'eef akkasitti hojjedhaan isiniin jedha. Kan biraa namni tokko erga ejentii ta'e galiin inni dabalataatti kan argatu viidiyoo kan immoo damooza 6 qaba jechuudha. Namni tokko aappii kanarratti damooza 6 ji'aan kan ittiin argatu qaba jechuudha. Kunoo akkuma asitti argaa jirtan namni tokko erga ejentii ta'ee ejentoonni isaa jala jiran galii isaan argatan immoo BD salarii kan jedhamu jira. BD salarii yookaan damooza 6 qaba. Ji'aan galii dhaabbataa qaba jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti akkuma argaa jirtan ejentoonni isa jala jiran doolaara 100 yoo argatan ji'a keessatti doolaara 100 yoo argatan namni sun doolaara 10 argata jechuudha. Kanaaf akkasuma jechaadha sadarkaa qaba. Yeroo isaan asirratti doolaara 4,000 argatanitti ejentoonni isa jala jiran doolaara 4,000 argatanitti asirratti meeqa argata jechuudha. Namni tokko doolaara 2,600 jechuudha. Kun jechuun ji'aan bakka yaada doolaara 2,600 jechuun mee kaalkuleetaa goonu kaalkuleetariidhaan jechuudha. Ji'aan namni tokko doolaara 2,600 yoo argate mi'aarraa doolaara tokko birrii 150 herreega. Birrii 154 ta'a. Almost meeqa ta'a jechuudha ji'aan namni tokko kan inni argachuu danda'u naannoo birrii 390 jechuudha. Kun jechuun baay'ee guddaadha. Garuu asirra qaqqabuudhaaf immoo maal isin gaafata jechuudha. Tiimii ijaaruu qabdu, hojjechuu qabdu. Maaliif akkanumatti hin argamu asirraati.
tiimii ijaartanii yoo isin jabaattanii hojjettanii sadarkaa kanarra qaqqabdan galii dabalataan argattu jechuudha. Isa malees immoo akkuma isin sadarkaatti darbitanitti galii ji'aan argattan akkuma darbaa deemu immoo asirratti maal argachaa deemtu jechuudha. Daayimandii dabalataan 50,000 asirratti immoo akkuma argaa jirtan 200,000 dabalataan illee daayimandii isinii kenna jechuudha. Doolaara isin argattan kanaan alatti. Kanaaf sadarkaatti galiin isin argattan kan biraati jechuudha. Kanaaf jabaattanii yoo hojjettan aappii kanarra qarshii guddaatu jira. Kanaaf jabaadhaa hojjedhaan isiniin jedha. Amma immoo akkaataa kamiin akkasiin namoota eejentii namoonni akkuma isinitti hime jalqabatti isinitti hime namoonni eejentii ta'uu barbaadan ana jala jirtan eejentii anatu isin godha waan ta'eef kottaa na gaafadhaan isiniin jedha. Har'a garuu akkaataa kamiin isin nama eejentii akka gootanii fi hoostii akkaataa kamiin akkasiin galmeessistaniin isinitti argisiisa. Nama tokko eejentii yookaan immoo hoostii gochuudhaaf yookaan immoo nama isin jalatti hoostii ta'ee baastanii eejentii gochuudhaaf maal gootu jalqaba piroofaayilii keessan keessa seentu. Isaafis immoo jala kanarraa mii isa jedhu aayikaanii isa kana fayyadamna jechuudha. Erga mii kan jedhu tuqneen booda as keessaa xiqqoo ishee erga akkas ol harkifne bakka kanarra maaltu jira maay eejensii kan jedhu isin bira jira jechuudha. Namoota eejentii taataniif sana booda isanii tuqna akkasitti akkanatti isinii bana bakka kanarraa istiriimarii fi biidii kan jedhu jira. Wanti lama isin bira dhufaa jechuudha. Istiriimariin namoota isin jalatti hoostii ta'anii jiranidha. Biidiin immoo namoota isin eejentii gochuudhaaf yookaan immoo kallattii isin ittiin namoota eejentii gootan yookaan immoo namoota isin jalatti eejentii ta'anii jiran bakka isin daataa isaanii isinitti argisiisudha jechuudha. Kanaaf amma namni tokko jalqaba eejentii nama gochuudhaaf ofii isaatiif jalqaba eejentii ta'uu qaba. Isaaf immoo nama hoostii jalatti ta'ee jiru yookaan nama jalatti galmaa'ee jiru eejentii na godhi jedhee gaafachuu qaba jechuudha. Sana booda namni sun erga eejentii godheen boodadha kan inni aayikaniin kun banuuf jechuudha. Sanaaf akka erga isinii baneen booda bakka kanarraa istiriimar kan jedhu jira. Bakka kanarraa istiriimar kan jedhurraa invaayit kan jedhu jira. Kun hoostoota galmeessuudhaafidha. Hoostoota kallattii lamaan galmeessuu dandeenya jechuudha asirratti. Inni jalqabaa invaayit kan jedhu kana tuqnee bakka kanarratti maal nuufida yeroo invaayit kan jedhu tuqnee sheer kan jedhuu fi bakka kanarratti immoo aayidii akka barreessinu nuufida. Garaagarummaa qaba. Inni sheer jedhu kun yoo sheer kana tuqxanii sanitti argisiisa jalqaba. Sheer kan jedhu tuqxanii bakka kanarraa koppii kan jedhu jira. Koppii kan jedhu kana tuqxanii liinkii kana koppii gootanii telegiraam waasaap yookaan waan biraati yoo nama sanaaf ergitaniif namni sun buusee yeroo bane dhumarratti invitation code kan jedhu jira. Yeroo namni sun banu jechuudha. Invitation code sana balleessuu hin qabu. Kallattumaan akkuma aappichi kenneefitti yoo buusee bane dhufee kallattumaan hoostii keessan ta'a yookaan immoo isin jalatti galmaa jechuudha. Inni kun kallattii isa jalqabaatidha kan ittiin hoostii ittiin galmeessitan isa jalqabaati yookaan kallattu karaa salphaattiin namoota of jalatti galmeessitan yookaan immoo tokkoffaa nama sana kan invaayitiin fayyadamtu lammaffaa immoo namni sun kallattumaan dhufee isin jala galaa jechuudha. Inni lammaffaa immoo bakka kanarraa enter user ID or nickname kan jedhu jira. Kan asirratti ID nama sanaa koppii gootan yookaan namni sun erga isiniif ergeen booda fakkeenyaaf ID nama tokko koppii godheen isinitti argisiisume. Nama koppii godheera ID kan asirratti nan barreessa jechuudha. Ergan barreesseen booda bilbila keessan irraa bakki sarchii jira. Bakka sarchii kiiboordii keessan irraa jechuudha. Argisiisuu hin danda'uusaa. Kan keessan gara jalaa ta'uu danda'a. Kun naannoo kanarra jira kan kiyya fakkeenya. Kan keessan bakka irra jiru barbaadanii isanii tuqxu. Yeroo tuqxan akkasitti maqaa nama sanaa fidee invite no kan jedhu isinii dhufu. Invite no kan jedhu kana tuqxanii confirm gootu. Namni sun hoostii yookaan eejentii jalatti isin galmoofne yoo ta'e maalis ni godha nama sanaa confirm nama sanaaf ni deema. Amma namni kun already eejentii jalatti galmaa'eera jennaan bakka namni sun eejentii nama kan biraa jalatti galmaa'eera jechuudha. Kanaaf karaan salphaan isa sanadha. Garuu namoota pileestoorii irraa yookaan aappistoorii irraa buusanii dhufanii isin jalatti galmaa'uu barbaadan garuu kallattii kanaan ID isaanii barreessitanii invaayit gootu namni sun maal godhaa accept godhaa dhufee eejentii keessan jalatti galmaa'a jechuudha. Eshi kan hoostii kanaan yoo xumuru bakka kanarra immoo BD kan jedhu jira. BD kan jedhu kanarra fuulduras immoo invaayit kan jedhu jira. Isanii tuqxu invaayit isa jedhu kana ni tuqxu. Erga invaayit kan jedhu kana tuqxanii haala kanaan isinii banaa asirratti maal barreessitu sheer isa jedhu kana tuqxanii akkuma duraan isinitti himee kallattii lamaanidha kan isin eejentiilee namoota gootanii BD kan jedhu kana tuqxanii koppii sana booda asirratti koppii gootanii yookaan feesbuukidhaan yookaan waasaappiidhaan kallattiidhaan nama sana argitanii namni sun yoo buusu dhumarratti invitation code kan jedhu jira. Invitation code akkuma jiruttidha aappicha buusee yoo banuudha jedhu invitation code ofumaaf ni kennaaf maqaa isaa gubbaarra akka sirreessutti himee sana booda namni sun invitation code kan keessan fayyadamee yeroo dhufe isin jalatti maal ta'a jechuudha eejentii ta'a jechuudha. Sana booda maal godhaa yoommoo namni sun immoo
isin jalatti eejentii ta'uu barbaade namni sun hoostii osoo hin galmaa'in isin jalatti eejentii ta'uu barbaade jechuudha. Bakka kanarratti akkuma duraan isinitti argisiisetti asirratti ID nama sanaa ni barreessitu bakka kanarratti jechuudha. Sana booda akkasitti sarchi gootu sana booda invite now kan jedhu kana tuqxanii sana booda maal gootu hin ergituuf jechuudha. Konfirmeettuuni sana booda success isiniin jedha nama sana bira ni deema jechuudha. Miseejii sana namni sun accept godha sana booda maal ta'a jechuudha. Isin jalatti eejentii ta'a jechuudha. Kan biraa asirratti akkaataa kamiin namoota hoostii nu jala ta'anii jiran fakkeenyaaf kan amma asirratti hoostii 131 fi eejentii 35 qaba of jalaa jechuudha. Namoota eejentii ta'anii yookaan eejentii liidarii 35 fi hoostii 131 qaba. Tole amma streamer kan jedhu kanarra yoo galtan bakka kanarra inni jalqabatti isinii fidu live room kan jedhudha. Live roomiin kun maalidha? Namoota live irra jiran jechuudha. Eeshi ittaanii kan jiru immoo maalidha? Live agency data kan jedhudha. Bakka kanarra agency member kan jedhu kanarratti membarii keessan akkasitti ilaaltu jechuudha. Membariin amma isin jala jiran kana akkasitti erga argitaniin booda nama tokko hoostii keessan jalaa baastanii eejentii gochuu barbaadan nama sana bakka kanarra maal gootu manage member kan jedhu kana ni tuqxu. Namni sun jalqaba eejentii ta'uudhaaf isin jalaa bahuu qaba jechuudha. Sana booda as keessaa nama eejentii gochuu barbaadan ilaaltanii kick out kan jedhu tuqxama. Fakkeenyaaf kana asirratti liyaa yoon eejentii gochuu barbaade bakka kanarraa maalan godhaa kick out kan jedhu kana tuqeetanan jalqabaaf jalaa ishii baasaa jechuudha. Erga kick out gootanii hoo akkuma duraan isinitti argisiisetti bakka kanarra dhuftanii invite kan jedhu kana tuqxanii sana booda maal gootu bakka kanarratti ID ishii barreessitanii ID nama kick out gootan sana jechuudha. Asirratti sarchiin gootu isinii dhufa invite nu kan jedhu kana tuqxu confirm gootu. Sana booda namni sun dhufee ammas isin jalatti maal ta'a jechuudha. Eejentii ta'een illee akka keessan namoota galmeessa jechuudha. Inni kallattii kanaan eejentiis nama gochuu dandeessu, hoostii nama gochuu dandeessu. Kallattiidhaan immoo namni sun dhufee isin jalatti ofuma isaatiif akka inni eejentii guutuuf yoo barbaadan immoo ID'n isin kennitaniif ID isa kanadha. Eejensii ID kan jedhu kana ni kennituu fi namni sun deemee yeroo darbe viidiyoo isiniif hojjedheen ture paartii sirriirratti akkaataa kamiin akka invite nama gootanii fi namni invite gootan sun akkaataa kamiin akka eejent ID guutu ID isa kana fayyadamee ID kan keessan kan nama hundaa gargaaridha. Bakka kanarra jira eejensii ID kan jedhu kana ID sana guutee dhufee isin jalatti galmaa'uu danda'a jechuudha. Ofuma isaatii isin gaafata jechuudha. Isin maal gootu sana booda namni sun erga isin gaafate jechuudha. Streamer isa jedhu kana barreeffamicha ni tuqxu. Sana booda bakka kanarra eejensii daataa kan jedhu jira. Isa ni tuqxu. Erga isa tuqxaniin booda bakka kanarra streamer apply kan jedhu jira. Isa keessa naa galtan namni sun isin jalatti akka galuu barbaadan bakka kanarra maal gootu jechuudha. Agree gootu jechuudha. Isinii dhufa nu agree godhi isin jedhee isinii dhufa. Miseejinis isinii dhufa achi keessatti namni akkasii eejentii si jalatti galuuf si gaafateera. Agree godhi isiniin jedha. Agree gootu jechuudha. Kanaaf kallattii kanaan fayyadamtanii namoota of jalatti galmeessuu ni dandeessu isiniin jedha. Hoostii nama gochuu dandeessu. Kanaaf dafaatii namoota invite godhaa, namoota eejentii godhaa, tiimii ijaaraa. Aappiin kun bakka namoonni wanta xiqqoo irraa barbaadan yookaan immoo doolaara 10, doolaara 7 waan akkas akkasii namoonni baasuu barbaadan isa dhiisaatii tiimii ijaaree akkamittan wanta guddaa qarshii guddaa pilaatfoormii kanarraa hojjedha kan jedhu sirriitti ilaalaa. Maaliif isinitti meera damoozni ji'aasaallee dhaabbataadhaan olmost bakka waan baraa mitiiti. Doolaara 100 yoo argattan birrii meeqa akka ta'u tilmaamni isin hin dhibu. Olmost naannoo birrii 15,000 waan akkasii ta'a waan ta'eef jechuudha. Kanaaf isa kanarratti sirriitti hojjedhaan isiniin jedha. Kan biraa dhumarratti yeroo darbees isiniif hojjedheen ture kallattiidhaan namni sun immoo ID keessan kennitanii fi akka inni galmaa'u yoo barbaadan immoo bakka kanarraa isa kana ID isin kennitaniif ID isa kanadha jechuudha. Viidiyoo paartii waan irratti hojjedheen ture isa ID isa kana dhufe deemee inni ni barreessa jira. Kontiraat adrees kan jedhu irratti piroofaayilii isaa jalatti yoo ID keessan kana barreesse miseejiin isinii dhufa. Miseejiin ergaa isinii dhufee isin maal gootu streamer bakka jedhu kanarra ni tuqxu. Yeroo isa tuqxan akkasitti isinii banaa. Sana booda bakka kanarra maaltu isinii dhufa? Eejensii daataa kan jedhu jira. Isa kana ni tuqxu. Eejensii daataa kana yeroo tuqxan as keessatti bakka kanarra maal isiniin jedha? Streamer apply kan jedhu jira. Bakka kanarra jechuudha. Kanaaf sana booda nama sana maal gootu jechuudha? Agree gootu jechuudha. Nama dhufe asirratti agree godhi isiniin jedha. Agree yookaan reject kan jedhu jira. Nama sana yoo eejentii keessan akka jala galuu barbaadan agree gootu, yoommoo akka inni hin galle barbaadan immoo reject gootu. Maaliif reject gootu? Agree gootanii nama sana galmeessitanii sheer gootanii fi barsiisuu qabduun isiniin jedha.
Viidiyoon keenya irraa kana fakkaata. Namoonni aappii kanarraa qarshii hojjechuu barbaadan qarshii guddaatu aappii kanarra jira. Garuu namoonni baay'een keessan dhuftanii bakka qarshii xixiqqoo kana funaantanii deemuu barbaaddu kan yooman baasaa yooman ishii kana fudhadhaa jettanii warroon akkas of dhiphisaa jirtan kuni aappii kanarratti baay'ee isin hin fayyadu waan ta'eef akka kiyyatti ejentii taatanii tiimii ijaartanii namoota galmeessaa qarshii gurguddaa hojjechuu ni danda'aman jedha. Viidiyoo itti aanuun immoo barnoota biraas ni qabadhee dhufa. Namoonni sabiskiraayib nan godhan jirtan ammallee sabiskiraayib na godhaa. Waliin gara fuulduraatti ni deemna hojiin onlaayinii kan biraallee yoo jiraate chaanaalii kanarratti waan isinii gadhiifamuuf sabiskiraayib godhaa. Mallattoo bilbilaa immoo oon gochuudhaan notifikashinii yeroo ani viidiyoo gadhiisutti akkasumas immoo laayivii illee asirratti nan gala waan ta'eef yeroo ani laayivii galutti notifikashiniin akkasiin galuu gochuu dandeessu. Galatooma.